deebisuudhaaf dhufne atillee yoo viidiyoo kana waan laaltu ta'e kanama kanaan ansi himee jira waa takka wanni na bira jiran hin jiru waa takka wanni an beeku hin jiru an mucayyoo hin beeku mucayyoo tante yoo barbaade iddoo bira barbaadadhu si galaami ni dhaabatta dhiifama na godhi narra dhaabadhu yoo ammoo narraa waan hin dhaabbanne taate ummatattillee abdiittillee sadittillee hundattuu narraa qaba jedhee itti himee jira jechuudha akka nama tokkotti. Saniin diddee ol baheellee kunoo viidiyoon si himee jira. Ummata hordoftoonni keellee asumaan quba qabaadha. Namoonni na hordoftan warroonni miidiyaallee asumaan quba qabaadha. Diddee jirtiimi gara dhaabbadhu jedhee kadhee telefoonaan itti dawwalee waa hundaan yaani na diddee yaani abadan jettee nara dhaabbachuu jetteerti. Booda garuu rakkoon guddaa yoo uumame wanni biraa uumame akka maqaan hin dhufu. Dosen dalagu isimatti himeetiin dalaga yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Haadhuma sabboontutti himee dalaga awwaan dalagu. Kan mucayyoo taate mucayyoon na bira hin jirtu jedhee jira dhibbatu mucayyoon na bira hin jirtu yoo ragaa akka isiin na bira jirtu ragaa na qabaatte dhibbatti yaani bakka isiin jirtu deemtee baafachuu hin dandeessu. Kun rakkoon qabu. Sigalame. Sigadhee karaa hundaan sigadhee si dadhabee jira. Arrabooda. Ol baatee viidiyoo tokko YouTuber ol baaftee ol baatee viidiyoo tokko YouTuber ol baaftee jechuudha. Atama caaltuu boottaami booda sabboontu matan ta'e sana sima himee dalagalaa sabboontu matan ta'e sana an bakkuma isii argetti yoo fuudhee awwaalee booda yoo ati rabbii kan keessa dheetee bakka anjirutti miira dhuftee ati nan dhungatin gurroo kee narraa mura kun gurratan si galaan diddeerta yoo ammoo dhaabatte an rakkoon barbaadu nama rakkoo barbaachide miti yoo dhaabatte dhaabbadhu si galaan yoo dhaabatte narra dhaabbachuu hidda ammoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuune hordoftoota amantaa biraallee akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu hordoftoota koo qaalii fi gaariiwwan ummata qashtii ummata jaalalaa akkam jirtanii alhamdulillah rabbil alamin faaruun rabbiif haa ta'u har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra gara viidiyoo kiyyaatti osoo hin tariin dura maamiltoonni kiyyaa yeroo dheeraadhaaf na jajjabeessuudhaan haamilee naa ta'uudhaan na bira dhaabbattan like share naaf gochuudhaan koomentii naaf barreessuudhaan na jajjabeessitanii na wajjin dhaabbataa jirtanii hedduu naaf galatoomaadha. Hordoftoonni kiyya hundumti keessaniyyuu warroonni maamila haaraa wanaaf dabalamaa jirtanillee ana dhufu baga nagaan dhuftanii gara mana maatii kiyyaatitti dabalamtanii isiniin jenna. Viidiyoo kana warroonni seentanii ilaaltan like share subscribe gochuudhaani sanduuqa koomentii jalatti qeequmsaa fi hanqina an qabu achi jalanaaf kaayaadha isiniin jedha hanqinni yoo jiraate ati ganna hanqina kana qabda wanna kana sirraan eegamu wanna kana hin dalagini soo jettanii koomentii keessa hunda keessanii yoo ni dubbisa koomentii keessan irratti yaada koomentii keessanii naaf ibsaa isiniin jedha yoo gaafiillee narraa qabaattan namni gaafii narraa qabaattan wanti gaafii isinitti ta'ullee jiraate gaafii barbaaddanis na gaafachuu hin dandeessan koomentii keessan jalatti jechuudha koomentii keessan jalatti gaafii na gaafatta hundumaayyuu warroonni gaafii qabdanis gaafii koo isiniif deebisuudhaaf balballi banaadha sanduuqni koomentii kiyyaa sa'aatii 24f banaadha isiniin jechuun jaaladha obbaleewwan kiyyaa. Egaa kana jedhee wada gara yaada kootiitti tara akkuma wajjin daawwannee hajjiin girgirriin uumamaa jira hajjii fi haadha zabboontu jidduutti jechuudha mucayyoo badde irratti mucayyoo badde caaltuu yeroo jedhu jaartii isiiti akka jaartii hajjiiti akka waliin harka fakkaanne mucattiin baddetuun illee caaltuudha. Kanaaf obbaleewwan kiyyaa mucayyoon tuni gaaf duraa hajjitu iyyuu dhokseedhamaa jira hajji shakkamee hajjiin ammoo gadi bahee ani hin argine jedhee jira akkasumas masxanqaqaa fi akeekachiisa jala muree haadha zabboontuuti kennee jira haati zabboontuu gadi baatee miidiyaarra nafanfansitii iddoo hojiititti arabdoota kaanii silkii kiyya fuudhaa natti dawwalchisiifti yoo narraa hin dhaabattu ta'e torbee kana keessaa
zabboontu kan biraati mi'atti badde miti zabboontu iyyuu fuudhee si jalaa dhossee sitti agarsiisa akka ati luka kiyya dhuftee na dhungattu si taasisaa jedheeni an dhugaa dubbachuuf hajjiin shakka'ii maraawwatallee hajjiini. Kana hundumaayyuu ani dhaamsi tokko akki ani qabutti hajjiin illee dhaamsan qabuufi hajji ati nama guddaadha. Hajji ati nama yaada galfatee jiru daa'imaa miti. Wanti kun si awwaaxamoo si awwaaxa waan jedhu dhaabbadhu uf ilaali obboleessa kiyya rabbiin isaa qajeelchu. Wanna kana baay'ee sirraa hin eegamu. Ati nama dubartoota hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbee as ga'eedha. Bu'aa bayii as achi darbite sun maal bu'aa si buusi kasaarsi moo bu'aa si buuse kan jedhus ati uf ilaali. Si caalaa kasi beeku hin jiru ati ubbeetta. Kanaafi waa irraa barachuu qabda dubartoota asii achitti jijjiiraa turte hundaayyuu osoo horatte har'aa haadha ilmaa fi intalaa tarii ilmi si jala dhufuu danda'a waan ta'eefi amma hundumaayyuu keessa tartee jirta dargaggummaa keetii waa hedduu keessa seentee baatee jirta biyyatti illee akkuma afaan keetiin dubbatte waa hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa baatee jirta amma khalaas tasgabbaayii wanni ati si achi deebi'ee si dalagaa turte hundumaayyuu too'ii badhu tasgabbaayii nama guddaa ta'iiti akka nama yaadaa ta'iitiin jireenya kee bultii kee dubartoota kee wajjin oofadhu. Amma dubartii hin lallaalini dubartii laaluu dubartii kaan seenaa bahuun gootummaadhaa miti kun dhiirummaadhaa miti kun ammoo tuyyuu nama tuffachiisa jireenya illee sitti hadheessaa deema. Akkasumas dubartoonni amma si jala jirtus akka jireenya kee keessaa bahaa si baasaa deemtu si taasisa waan ta'eef nama biratti illee jibbamaa deemta waan ta'eef tarii kun politikaallee godhuu feetanii namni ammoo politikaa ta'uu waan hin beekneef nama biratti onnee namaa keessaa namni si baasaa deema jechuudha. Osoo gufteeyyuu sitti dhufee haay akkasiisas hin jedhanii namni baay'ee si rifatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yaa obboleessa keenya hajjii keenya sitti agarsiisa jettee dubartiitti dhaadachuun kuni ammoo tuyyuu gootummaa yookaan dhiirummaadhaa miti. Atillee dhaabbadhuuf ilaali yoo mu'attiin si bira jiraatte mu'attiin na bira jirti jedhiitiin bakkee mu'attiin jirtus yoo beektu taate ifaan bilisa baasii. Ittimi dhugaadha hati zabboontus tarii nama kana daa'imattiin tun maalirra buutii maal keessatti jechuudhaaf haala nageenya isiitiif isii yaachisuu danda'a kan jirtan biyya baqaa keessa waan ta'eef biyya baqaa kana keessatti shira walirra xaxuu osoo hin taane karaa jiruun teettanii wal amansiisuudhaan yaada jiru ammoo wal jijjiiruudhaan walii furuun isinirratti eegama malee karaa kan kun isinirratti hin eegamu. Ol baatanii miidiyaa irra baatanii ani jabaadhaa si agarsiisa ani akkas godha ati akkas goote ani akkas godha jedhu ammoo baay'ee hin barbaachisu jechuudha. Deebisii ammoo zabboontu illeen nama qabdi gaafa zabboontu tutte intala zabboontu gaafa tutte zabboontu osoo hin ta'in jabaa biraatu sitti ba'a waan ta'eef gaafsanii balaa yookaan rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenta waan ta'eef hajji dhaabbadhuutii uf ilaalii karaa irra deemartu kun sirriidhaa miti dallansuu kunillee miira keessaa bahii tasgabbaahii isiin dubartiidha. Dubartiin lamaan beektu takka wallaaltuu jedhani. Kanaafuyyuu miidiyaa irra ol baatee isiin si gabaasuun kun yoo kasi dallansiisu ta'e suuta jettee tasgabbooftee miira keessaa baatee akka ilma dhiiraatitti ilmi dhiiraa hin jarjaru ilmi dhiiraa hin tasgabbaa'uuf tasgabbeessite atiif isiin tokko ta'uu hin dandeessanii miira keessaa baatee waa hundumaayyuu dandeessee yooni dharasirra kaa'amellee waan jiru suuta jettee ibsuu qabda malee kun sirraa hin malisu hin jechuu barbaada obboleessa kiyya rabbiin isaa qajeelchu rabbiin qajeelumuu fi siifaa kennu siin jedha. Inshaallah rabbii ifa sitti agarsiisu garuu karaa irra jirtu kuni baay'ee gaariidha miti. Waan nama dhaadatte kana wallahi numa daladdaan sirraa shakka. Ati duubatti irraan deebitu numa daladdaadhaaf sirraa shakkina hajjiidha. Akkasitti qubanuuf qabaadhu rabbi isaa qajeelchisu hin jechuun barbaada. Akkasumas haadha zabboontuullee akka wallaalummaa kiyyatti dhaamsi annaamuuf yoo jiraate haati zabboontus miira keessaa baatee tasgabbooftee karaa hayyuutiin hayyuun baay'ee jira. Isinii miidiyaa kanarra osoo hin taane nama miidiyaan ala jiru baay'eetu jira waan ta'eef nama dubbii kana ilaalee haqa kee osoo asii achi hin qabin gara hajjii osoo illee hin jedhin gara keellee osoo hin jedhin nama haqa kana qulqullummaadhaa sii baasuu danda'u namni baay'ee jira waan ta'eef nama kanatti kennitanii miidiyaa irraa gabbuutanii atillee jechaan osoo hin tuqin miidiyaa irra baatee akkas ta'e dhiistee
nama kana hin beektaa hajjiin nama akkam akkas ta'e hin beektaa amala namaa waa hundaa ol dursa amala namaa beekuudha amala namaa gaafa beekte akkaataa ittiin dubbattus akkaataa ittiin deemtus wanti hundumtuu sii salphata jechuudha. Nama kan ni beektaa ammallee hillikiidhaan gara hin taanetti deemaa jira waan ta'eef booda immoo rakkoo biyya kan jirtan biyya baqaa keessatti abbummaa wal abbaa walii taatanii obboleessa walii taatanii obboleetti walii taatanii wal hirkiftanii gaaddisa waliif ta'aati har'a geettanii jirtanii amma boodallee jaalalaaf akkasuma gaaddisa walii ta'uudhaan hirkoo walii ta'uudhaan jiraadhaa malee wanta hin taane waliif facaasinaadha. Haadha zabboontu atillee tasgabbaa miira keessaa bahii dhugaadha qalbii si baddee haala nageenya mucattiitiin maalirra jirti jechuudhaan tarii yaadda'uu dandeessaa dhugaadha. Haa ta'u garuu miira keessaa bahee ati hajjiillee nama akkam akka ta'e ni beekta waan ta'eef namni kun gara maletti deema waan ta'eef tarii wanti yoo tokko yoo uumame keessaa bahuu ni rakkisa. Garuu har'a ammoo miira tasgabboofteetu maani qarallee bakka jirtutti rabbiin si haa teeksu mucattiillee bakka jirtutti rabbiin bira haa jiraatu tasgabbiidhaanii nama kana ni beektaa hajjii nama akkam akkas ta'e ni beektaa illikiidhaan deema faallaa namaa deema waan ta'eef nama kana akka amal isaatii suutaan qabdanii rakkoo jiru furuu danda'u qabdanii isiniin jechuun barbaada. Abdiinis akkasuma jidduu gortanii jechuudha. Wanna jiru rakkoo kan akka rakkoon biraa osoo hin uumamin tarii namni kun hajjiin osoo ammaati zabboontu illee akka barbaadaa jirtu kana qabsiiste biyya baqaa keessa jirtanii rakkoodha. Isinii nama dakuun harki caalaan keessan nama dalagaa malee taa'uyyuu kanaafuyyuu jireenya keessa ofitti hundakkaneessinaadha. Rakkoo obboleessa keessanii rakkoo keessanii hidhaa hin taane waliin gatinaadha. Hajjiillee hin qabsiisin wal gorsaadha. Gaachana waliif ta'a waliin deema Oromoo koo isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma jaarsi yookaan jaarsa ta'e hin beeku garuu qaadhimaadhaan natti fakkaatu boyfriend kan jedhamu zabboontuudha. Baay'ee aaree gadi bahee dubbatee jira amma jechuudha. Miidiyaa isaa irratti jechuudha. Chaanal isaa irratti dubbatee jira. Gaafsa masmara diimaadha jedhee jala sararee jira. Dhugaadha gaafa zabboontu haati zabboontu osoo hin taane jabaa biraatu siibaa waan ta'eef hajji kennaa yaa obboleessa kennaa yaa jallataa kennaa rabbiin jallina kana keessaa si haa baasu. Rabbiin jallina kana keessaa si haa baasu akka jallina kana keessaa baatu rabbi sii kadhannaa namni nama abaaru inni abaaramaadha jedhanii mire beekamu. Har'a jallattee borhayyuu namaa qajeelaa namaa gorsaa namaa beekaa namaa collee namaa taatee bahuu dandeessa maaltu beeka tarii daa'ima caaltuun deessu kanarratti daa'imni kun daa'im ilmoon keerii balbala keerii hedduu qabbanti jedhanii rabbiin hurrii mataa keetirra jiru kana siibbanee collee namaa hayyuu namaa beekaa namaa kan dubbii furu bakkeen dubbii itti rakkatte itti barbaadan ta'uu dandeessa waan ta'eef hin beekamu wanta rabbii bada jedhaniillee itti murteessuu osoo hin taane badaa ofiillee yooma gorfatanii hoyyaadha. Kanaafuyyuu hajjii kenna kusin baasu illikiin kun bakka malee si geessa sila ta'ee fi tasgabbaa'ii dhaabbadhu of ilaalii. Siin jenna hajjii kenna si jaalannaa si kabanya kabaja si qabna bada jettee quba shanan kana bada jettee ofirraa murtee gatuu darbuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuyyuu nus akkas hin rakkannee silaa osoo akka ati nu aarsituuti jechuudha. Hin murra garuu muruu hin danda'u waan ta'eef muruu irra gorsuu amala isaatiin qabdee horachuutuyyuu irra salphata. Gaafa murte immoo miidhaa sanii oliittus qaqqaba waan ta'eef yoo gorsite immoo si salphata. Yoo gorsite ammoo ni salphata wanti hundumtuu salphataa deema. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keessaniyyuu akkuma amantaa keessaniitti du'aa godhaafiidha. Rabbiin rakkoo kana isaanirraa haa furu. Ol abdii jettuu tanillee salphatti rabbiin nama araaramu isaan haa taasisu. Dhugaa haadha zabboontuillee rabbiin haa baasu. Kanaafuyyuu faayoo ofii caaltullee rabbii sabbiir jajjabina isin haa kennu. Hajjiin isin isattuu aartanii isin lamaan irraa taree wanni jedhaa jira. Dhugaa dubbachuuf obboleessa keenya hajjii jireenya ati har'a deemaa jirtu kun wanta ati har'a irra deemaa jirtu godhaa jirtu haasaa jirtu kun
maatii kee keessatti dhiibbaa guddaa dhiibbaa hamaa akka geggeessu kana hubataa deemuu qabda. Maali jenna faayoonis jaalalaaf kabaja dura siif qabdu onnee ofii keessaa baasaa deemti jechuudha. Dubartiin baasaa deemti gaafa of keessaa si baaftee si fixxee gaduma baatee dhabama si biraa taati jechuudha. Maal jennaan kalas bakka siif dhabdee jirti. Haalli kee obsitee suutuma siitaa wanta dalatu hundumtuuyyuu wanta keessa isii itti akka baastu isii taasisaara waan ta'eef. Kanaafuyyuu waan asii achi dabarsite isa hundumaayyuu barnoota sii ta'uu qaba. Asii achi dabarsite sun hundumtuuyyuu waan si kasaarse yoo ta'e malee wanti bu'aa sii kennu hin jiru jechuudha. Dubartii jijjiiruun kanaafuyyuu dhaabbadhuuf ilaali. Dubartii itti dhaadatuun dubartii jijjiiruun fuudhee akkas godha jechuun kun dhiirummaa yookaan gootummaadhaallee miti jechuudha obboleessa keenya. Kanaafuyyuu dhaabbadhu uf ilaalii. Caaltuun mataa lamaan jirti. Caaltuus araarfadhu gara manaatitti deebisii. Caaltuun kunuunsa barbaaddi. Caaltuu sa'aatii kanatti nama isii kunuunsu barbaaddi. Caaltuus si barbaaddi. Kana gaafan jedhu yaada barbaaddi. Dubartiin yeroo sammuu mataa lama taatu akkan beeknutti ni kunuunfatti. Iddoo firiidhaa gahuu barbaaddi. Iddoo firiidhaa geessitee tabsiistee wajji taphattee haasofsiiftee yeroo isin dabbaramte dibbirtii irraa balleessitee yoo isin dadhabde haayizoo jettee si wajjin jira abshir jetteeni rabbisiif jira abshir jetteeni yoo dandeessa uffata daa'imis bibbittee fi sammuu isii kanaaf kan kana fakkaatanii akka firii ta'u taasisuu qabdaa jechuudha caaltuu. Kanaafuyyuu caaltuun nama baay'ee miskiinaadha. Ati isitti saftatana abadan nama booda dubartii biraan milkaa'ina argadhe jireenya keessatti wajjin jiraadha yaada jedhuuf keessaa baasii. Caaltuun dhugaa rabbiitti akka sarkaan baane caaltuun akka jireenya ofii keessaa si baasu taasisaa jirta. Daddafiidha qabadhu siin jechuun barbaada. Caaltuun dubartii miskiina, dubartii kabaja qabdu, dubartii waa hundumaa calleessaa fixxuudha. Kanaafuyyuu dubartiin akkanaa bara kana keessa hin argamtu. Tayoo ati takkatti dubbate 10 sii deebistuudha. Kanaafuyyuu ati badhaasa rabbiiti argatte rabbitu si badhaasee dubartii akkanaa kabajamtu ija laaftu akka durba duriiti caaltuuni. Itti safini caaltuu qabadhu siin jenna. Nuti caaltuu baay'ee jaalanna. Caaltuu irraa ammoo sin dhiisnu hordoftoonni keellee jechuudha. Kanaafuyyuu caaltuu ofitti deebisii kunuunsii wanna hundi kee danda'eef godhii fi wajjin jiraadhu siin jechuun barbaanna obboleessa keenya. Kanaafi inshallah akka yeroo gabaabaatti caaltuu wajjinis araaramtanii mana tokkotti deebitanii jaalalaa fi kabaja caaltuuf qabdu nuuf agarsiiftus abdiidhaan si'eenna siin jenna. Kani haadha zabboontuullee akka tasgabbiidhaan nagahaadhaan araaram xumurattan kabajaadha isin gaafanna isiniin jenna obboleewwan keenya inshallah. Kanaaf dillansuun hin barbaachistu gattaa'aadha xumuradhaa miidiyaa alatti xumuradhaa isiniin jenna. Kanaaf inshallah akka waan bareeda gurri dhaga'uu abdii qabna rabbirraa. Hundumti keessaniyyuu du'aa godhaadhaa deema karaa keessaatiin warroonni hordoftoonni illee isaallee koomentii barreessaa fi karaa keessaatiin tasgabbaa araaramaa waliif dhiisaadha araaramaa karaa nagaatiin jedhaaniidha barreessaa fi jajjabeessaa fi karaa koomentiitii hordoftoonni illee dhiibbaa irratti haa taasifnu isiniin jechuun baajaaladha obboleewwan kiyya. Hayyakaa video isin irratti dheeressu kun yaada kooti yaada koo kennachuu mirgan qaba isaan illee miidiyaa public irratti as deebisanii kenna waan ta'eef namoonni tokko waa'ee nama ramaa dubbata maali dubbata publica isaan miidiyaa irratti dubbatanii anillee yaada mataa kiyyaa waan na fakkaate yaada mad keessa kootiin natti dhagame ol baasee dubbachuun mirga guutuun qaba jechuudha. Yaada koo yaada isaanii irratti dabalee kennuun jechuun waan isaan irraa natti tolee fi waan natti hin toliin irraa kan natti tole fudhadhee kan natti hin tole mormuu waan akkana osoo gootan jedhee yaada keessa kootii ol baasee dubbadhee jijjiiruu mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyya viidiyoo isin irratti dheeressuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo ijoollee Oromoo